Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qopheeffanne isinitti hima. Manni murtii waliigalaa federaalaa komiiwwan wayita filannoo kaa'aniif deebii hatattamaa seera bu'uureffate kennuuf ni hojjetamaa jedhe. Komiiwwan wayita filannoo kaa'aniif deebii hatattamaa seera bu'uureffate kennuuf xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhe manni murtii waliigalaa federaalaa. Manni murtii waliigalaa federaalaa boordii filannoo biyyaalessaa waliin ta'uun komiiwwan dhimma filannoo waliin walqabatanii kaa'anii fi maloota furmaata isaanii irratti abbootii murtii federaalaa fi naannootiif leenjii kennaa jira. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Tewoodiroos Miyaarat wayita kana filannichi bilisaa fi loogii maleessa akka ta'u bilisummaan dhaabbataa fi dandeettiin akkasumas amanamummaan abbootii murtii murteessan ta'uu kaasanii leenjiiwwan walitti fufiinsa qaban kennamaa jiraachuu eeraniiru. Lammiileen mirga filachuu fi filatamuutti akka fayyadamaniif manneen murtii bilisa ta'uun mirga lammiilee kabachiisuuf akka hojjetan ibsaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Aadde Milaataawerq Haayiluu gama isaaniitiin filannoo waliigalaa torbaffaa bilisa haqa qabeessaa fi loogii maleessa ta'e akka xumuramuuf seerota kaa'aman irratti hubannoo ga'aa qabaachuu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Keessumaa qaamoleen komii dhiyeessanii fi komii hiikan gidduu hubannoon akka uumamuuf leenjichi qooda olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Fooramiin biizineesii Afrikaa salgaffaan Finfinneetti eegalame. Fooramiin biizineesii Afrikaa salgaffaan har'a magaalaa Finfinneetti jalqabameera. Waltajjii kana Koomishiniin Dinagdee Afrikaa mootummoota gamtoomanii fi Koomishiniin Gamtaa Afrikaa qooda fudhattoota biroo waliin qopheessan. Fooramichi mata duree faayinaansii egeree Afrikaa tumsu, hojii fi innoveeshinii ce'umsa itti fufiinsa qabuuf jedhuun gaggeeffamaa jira. Waltajjiin waggaa waggaan qophaa'u kun dhimmoota misoomaa fi guddina dinagdee Afrikaa irratti xiyyeeffata. Hooggantoonni abbootiin qabeenyaa, taatonni dhuunfaa fi tumsitoonni misooma fooramichatti hirmaachuu isaanii ibsameera. Fooramichi guyyoota lamaaf gaggeeffamuun waadaa gochaatti jijjiiruudhaan piroojeektoota dinagdee qabatamaan hojiitti hiikuuf gumaacha olaanaa qabaachuu isaa ibsameera. Itiyoo Telekoom tajaajiloota isaa adda baafaman irratti ammas gatii dabaluun ibsame. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajiloota isaa muraasa irratti daballii taarifaa hojiirra oolchuu isaa ragaan ittisa fayyadama moosaajii dhaabbatichaa mul'ise. Daballiin gatii kun addatti tajaajila kuufama intarneetii ji'aa kan hin daangeffamnee fi kuufama sagalee irratti kan xiyyeeffatudha. Hojjetaan dhaabbatichaa maqaan isaa akka eeramu hin feene akka himanitti daballiin gatii kun fayyadamtoonni kuufama kana bituu itti fufuu isaanii fi fedhiin tajaajilaaf jiru hir'ina osoo hin agarsiisin itti fufuu isaa hordofee kan murtaa'e ta'uu ibse. Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa hedduu irratti gatii dabaluuf murteessuu dhuma ji'a sadaasaa gabaasuun ni yaadatama. Dhaabbatichi murtee kana kan fudhate baasii hojii fi kaapitaalaa dabalaa dhufe. Akkasumas dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessa jiru akka sababaatti eeruun ta'uu eere. Ibsa sadaasa 29/2026 baaseen Itiyoo Telekoom sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli dinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin dhaabbatichi tajaajila kennuuf bu'uuraalee misooma bal'isuuf baasu dabaluu isaatiin walqabatee ta'uu isaa ibsee ture. Itiyoo Telekoom kanaan dura ji'oota 6 darban keessatti galii birrii biiliyoona 85 ol galmeessuu isaa ifatti beeksisee ture. Dhuma ji'a muddee darbe keessa dhaabbileen telekoomii biyyattii keessaa Safaariikoom, Itiyoophiyaa fi Itiyoo Telekoom tajaajiloota isaanii hunda irratti daballii gatii akka raawwatan beeksisanii turan. Yeroo sana daballiin gatii kun baasiin hojiirra oolmaa dabalaa dhufuun fooyya'insi bu'uuraalee misoomaa akkasumas fedhiin bittaa maamiltoota isaanii dabalaa jiraachuu akka sababaatti kaa'amee ture. Haa ta'u malee daballiin taarifaa kun fayyadamtoota hedduu biratti yaaddoo uumuu isaanii dhaga'ama. Chaayinaan biyyoota Afrikaa 53f daldala qaraxa irraa bilisaa heeyyamuuf jedhame. Chaayinaan Itiyoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 53f caamsaa 1/2026 irraa kaastee oomisha daldalaa gara biyya isheetti argan qaraxa kamirraayyuu bilisa gochuuf akka jirtu sabaa himaalee biyyattii gabaasaniiru. Akkasumas karaa
malawwan fooyya'oo akka gareen chaanal oomishaaleen chaayinaatti ergaman akka caalaa argachuun danda'amu irratti akka bal'istus gabaasni TV mootummaa biyyattii mul'iseera. Gareen chaanal chaayinaa mi'aawwan tajaajilawwan yookaan investimentiiwwan dursii kennamaniif birookiraasii salphaa ta'een haala saffisaa ta'een gara biyyaatti akka seenan hojimaata taasisuudha. Chaayinaan tumsa faayidaa waloo cimsuuf akkasumas fayyadama waloo gara fuula duraa hawaasa Chaayinaa Afrikaa hunda hammate mirkaneessuuf qophii ta'uu ishee dubbatteetti. Murteen taarifa Chaayinaa kun daldala alatti erguu Afrikaa dorgomaa ta'uu kan cimsu carraa gabaa kan bal'isu. Gufuuwwan daldalaa gara Chaayinaatti erguun daldaluu hir'isuu walitti hidhamiinsa industirii fi qonnaa deeggera jedhamee eegama. Carraa daldala qaraxa bilisaa Chaayinaan biyyoota Afrikaa kennite kana biyyi hin fayyadamne Iswaatiinii qofaadha. Iswaatiiniin fayyadamtuu ta'uu kan dadhabde Taayiwaan waliin hariiroo dippiloomaasii waan qabduuf akka ta'e gabaasaaleen miidiyaa ni mul'isu. Muummeen ministeeraa UK Keir Starmer Awurooppaan qabsoof qophaa'uu qabdii jedhan. Ministeerri muummee UK Keir Starmer Awurooppaan uummata ishee duudhaa ishee fi haala jireenya ishee tiksuuf jecha qabsoof of qopheessuu qabdi jechuun waltajjii nageenyaa Muuniik kan hooggantoonni addunyaa irratti hirmaatan irratti dhaaman. Sanbata duraa kora nageenyaa Muuniik irratti haasawaa kan godhan Starmer UK fi gamtaan Awurooppaa gidduu hariiroo cimaa fi tumsi akka jiraatu waamicha dhiyeessan. Awurooppaan of dandeessee akka dhaabbachuu qabdu hubachiisanii United Kingdom yaaddoo Raashiyaa irraa itti ergamamu qolachuuf carraaqqii godhamu cimsuuf jecha humna galaana irraa cimaa ta'e gara Arktikii fi kaaba olaanaa akka bobbaaftu ibsan. Starmer kaaba olaanaa yookaan High North jechuun kan ibsan bantii kaabaati. Rijinii kanatti balaa Raashiyaan aggaamame qolachuuf carraaqqii godhamu keessatti Ameerikaa, Kanaadaa fi michoowwan naatoo akka hirmaatan ibsan. Waraana Yuukireen xumuruuf gara fuula duraatti waliigalteen erga raawwatameen booda humna Raashiyaan waraana ishee saffisaan akka cimsitu ministeerri muummee Starmer dubbataniiru. Kanaaf jecha Awurooppaan haleellaa hambisuuf dhalates lolanii qolachuuf qophii ta'uu qabdii jedhan. Kana dura pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni Awurooppaa akkaataa qajeelfama naatoo keewwata 5tiin biyya haleellaan irra ga'eerra qolatuuf waadaa galanii raawwatu jedhee gaafatee ture. Qajeelfamoota bu'uura naatoo keessaa tokko kan ta'e keewwanni 5 biyya miseensa naatoo taate takka yookaan sanaa olirratti haleellaan banamuu haleellaa miseensota hundumaa irratti banamu godhamee akka fudhatamu tumameera. Gamtaan naatoo bara 1949 kan hundaa'e yoo ta'u babal'ifannaa Raashiyaan yookaan gamtaa Sooviyeet duraanii gara Awurooppaa godhu qolachuuf hundeeffame. Gaaffii shakkii of keessaa qabu kan Tiraamp kaase laaffisuuf kan yaalan Starmer United Kingdom keewwata 5 qajeelfama naatoo guutannoon qabdu akkuma yeroo kamiyyuu cimaa akka ta'e dubbatan. Shakkiin akka isin hin seenne yoo waamame United Kingdom har'uma isin gargaaruuf ni dhuftii jedhan. Starmer dura kan dubbatan pirezidaantii Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen Starmer yoo ibsan michuu fi fira cimaa hin daddaqne jedhan. Gamtaa Awurooppaa fi United Kingdom humna alaa gamtaa isaanii keessaa akka diigamu yaalaniin balaan irratti geggeeffame jedhan. Sababa tarkaanfii Ameerikaa Awurooppaa haalli hin eegamne ishee mudachuun kan ibsan pirezidaantiin ardittii of eeguuf irra caalaa gaafatamummaa fudhachuu akka qabdu hubachiisan. Awurooppaan of duratti deemuu fi gaafatamummaa ishee ba'uu qabdis jedhan. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadha.